Egaa Ashamaar Kafunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya isin dhaqqabu isiniin jecha sagantaa tamsaasa kallattii kutaa lammaffaa soona miidiyaa kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira aan kan isin wajjin turu Falmataa Roorrooti. Sagantaan keenyarraa kutaa lammaffaa Dr. Hamzaa Waariyoo dhimma madda walaabuu ilaalchisuudhaan gara sooshaal miidiyaatiin rakkoo fi gadadoo hawaasa keenya dinagdee misooma siyaasaa hundumarratti xiyyeeffachuudhaan dhimma madda walaabuu irratti gadi fageenyaan hayyuu kallattiilee adda addaatiin dhiibbaa godhaa jirudha. Har'antana dhimmi madda walaabuu yaaddoo guddaa dhalattoota godinichaa qofa osoo hin taane siikoo mandoo hundumaaf yaaddoo guddaadha kan jedhan hedduudha. Marree kanarra dhaabbachuudhaan Dr. Hamzaa Waariyoos karaa peejii isaaniitiin ergaa gurguddaa kan dabarfachaa jiran. Kanarra dhaabbachuudhaan kutaa tokko lama jechuudhaan kan isin biraan gaa jirru gara madda walaabuu miidiyaatiin. Iyyin qabsoo Oromoodha qabsoodhaan irra aanuuf of qopheessaa iyya waliif dabarsaa kan jedhan Dr. Hamzaa Waariyooti biyya Awustiraaliyaa irra. Iyyin qabsoon irra of aansuuf qophaayaa iyya waliif dabarsaa malkaa abboota teennaa daangaa qabaa heera qabaa seera qaba jechuudhaan siikoo mandoo saba guddaa uummata Oromoo keessaa hortee bal'aadha. Godina Baalee kibba bahaa madda walaabuu kan magaalaan guddoon dallomannaa osoo taatee fi gaariidha jechuudhaan kan ergaa dabarfatan Dr. Hamzaadha. Akkuma beekamu kibbi Baaleedha keessaayyuu magaalaa dallomannaadha godina yoo taate irra filatamaadha kan jedhan Dr. Hamzaa Waariyoodha. Kanaalee godina dallomannaa jalatti raaranii har'antana godina ta'uu danda'an keessaa isaan hangafoota madda walaabuu Oborsoo Dalloo Haroo Dumaal Gurraa Dhaamolee fi Gurbii fi Kormorsoo ta'uu beeksanii jiran. Isaan kunniin yoo walitti dhufan tajaajila hawaasummaa kanneen akka daandii ifaa fi akkasuma isaan biroodha waliin jireenyaafis haala gaariidha kan jedhan Dr. Hamzaa Waariyooti. Yeroo ammaa kanatti garuu haala quubsamaa faallaa ta'een hawaasa keenya fuudhanii Boorana jala galchuun deebii hawaasni keenya barbaadu ni argataa laata kan jedhu gaafii isa birooti. Nageellee kan ofiitiifuu tajaajila hawaasummaa si'aawaa fi barbaachisu gaafachaa jirti. Dhuguma ummanni keenya madda walaabuu gaafii gaafatan kana nageelleen bira darbee hawaasa keenya madda walaabuudha qabaa kan jedhus gaafii namoota adda addaati. Haaluma kanaan madda walaabuu endo Oborsoo jechuudhaan afaan Ingiliffaatiinis kan itti dabalan appideetii about madda walaabuu and Oborsoo jechuudhaan Hamzaa Waariyoo barreessanii jiran. Manguddoota aanaa madda walaabuu, manguddoota aanaa Oborsoo, manguddoota aanaa Harannaa Bulluq, manguddoota aanaa Ollaa qeerroo fi qarree hundi keessanuu yaamicha seena qabeessaa awwaalli amaanaa abboota teennaa fi wayyooma ardaasii koomandoo kan walitti qabnu irratti abbummaan hojjechaa jirtan jechuudhaan bifa galateeffannaatiin yaada isaanii kan jalqabanidha. Uummata keenya bira abbummaa hojjechaa jirtan uummata keenya biraa galata guddaa qabdu jechuudhaan ergaa galateeffannaa kan dabarfatan Dr. Hamzaa Waariyooti. Maqaa fi seenaa abboota keessanii akka isin irratti hin cinneef wanti isin gochaa jirtan hedduu nu boonsee jira wayyooma keessaniin bulla jechuudhaan sirna galateeffannaa hawaasa keenyaa siikoo mandoodha lafa abbaa keenyaa qe'ee keenya dabarsinee kenninu jechuudhaan falmii gurguddaa geggeessaa jiranii fi bifa galateeffannaatiinis dabarfatanii jiran. Haaluma kanaaniinis bifa hubannootiin ergaa tokko akkas jechuudhaan jalqabanii hubannoon tokkoon wal taanee dhiibbaa gara mootummaa irratti godhatamaa jiru dhibbantaa cichoominaan itti himnee godina Baalee kibbaa yookaan madda walaabuu akka dallomannaa irratti hundeeffamu walii galuudhaan dirqama seenaa akka baanu irra deebifne isinii dhaabne jechuudhaan ergaa jajjabduu dabarfatanii jiran. Namoota amma maqaa dha'uu hin barbaachisne hojiin isaanii uummata keenya ijaaruuf aarsaa gumaachaa jirtan guyyaa dhimmi kun injifannoon goolabame dubbachuu jirra jedhanii jiran.
sabboontota qaameeyyii galatiilee adda addaatiin hawaasa keenyaa waa'ee dhimma madda walaabuu fi egeree isaa irratti kallattiilee adda addaatiin hojjechaa jiran har'aaf maqaa isin waamuu baannullee seenaa gaarii hojjechaa jirtanii jabaadhaa kan jedhaniin fakkaata. Ammaaf hundi keessanuu kan daawwachuu feenaan balbalti keenya banaadha. Maarrigaa akkuma foddaa iskiriinii keenyarraa argaa jirtan kanatti RCD da'aa lafa qabeenyaan uumama irra hedduun qamadiin ishee beekullee lafa quubsama adda daawwata turistiidhaan kan beekaman iddooleen hangarraatti kaameraan tokkollee hin argin kan ijaan argaa jirtan kanadha. RCD da'aana Amiinyaa Aloolaa akkuma argaa jirtan lafichi diriiraadha. Keessi isaa hallayya haalli bocama isaa haala addaa uumamaan kan dabalamee fi dinqisiisaa guddaa kan of keessaa qabu. Iccitiin hallayyaa kana maal kan jedhuuf garasitti imaltanii yoo daawwattan qofa kan ijaan gartan ta'a. Ammaaf immoo kallattiidhaan kan isin biraan gaa jirru gara madda walaabuu miidiyaatiin qabeenya keenya jabeeffachuun hallayyaa akkasii daawwachuun dirqama keenyadha. Warroonni kallattiilee adda addaatiin Amiinyaa hin ilaallin dhaqanii ilaaluudhaan RCD qamadii qofaan osoo hin taane qabeenya uumamaatillee caluudhaan kan badhaatee fi Oromiyaaf maddeen turistii jalqabaa kan taate eenyuma kanallee sadarkaa guddaa irratti badhaafama addaa kan fudhate Arsiin lixa. Har'as Arsiin diidaa aanan Amiinyaa Aloolaa qabeenya uumamaa qiinxama laggeenii akkuma argitan gaarreen gamaa fi gamasiidhaan jidduutti deeffachuudhaan laggeen kan keessaa yaayyaa'uudhaan miidhagina uumamaa kan keessatti horate. Maarrigaa lafti akkasii eessa jettan RCD da'aana Amiinyaa Aloolaati. Maarrigaa warroonni daawwachaa jirtan lafichi gubbaan diriiraa keessi fageenyi isaa kiiloomeetira kan lakkaa'amu fakkaata. Akkuma argaa jirtan kanatti lafa miidhagaa fi baay'ee hawwata guddaa qabu. Itti dhiyaachuudhaan daawwachuun yoo barbaadan kallattiidhaan RCD imaluudhaan Amiinyaa Aloolaa yoo jettanii hawaasa naannichaa gaafattan kallattiidhaan isin biraan ga'uu danda'a. Maarrigaa qabeenya keenya daawwachuun kunuunsuun dirqama dhaloota har'aati. Hangam keenyattu RCD da'aana Amiinyaa Aloolaa beekan jedhuuf gaafii isinitti ta'uun oolu. Gaafii keessaniif deebiin kallattiidhaan RCD dhaqxanii qabeenya Oromoo fi Oromiyaan qabdu qabeenyota lafa jalaa yookaan internal fi external party kanneen ta'an heddumminaan Oromiyaa keessa waan jiraniif ija kaameraa fuuldura fiduudhaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf beeksisa adda addaa akka irra dalagan gamanumaa isin beeksifna. RCD da'aana Amiinyaa Aloolaa qabeenya uumama akkas bareedu kanaan fageenya meetiroota hedduudhaan lafa keessa galseenee kan mul'atu hallayyaa guddaa sadarkaa biyyaattillee abdatamudha. Maarrigaa hallayyummaan isaa gammoojjummaa kan hin qabne lafa baddaa kan of keessatti hammatee magariisummaa Oromiyaatiin kan dabalame lafa akkas miidhagaa dachee RCC Komando aanaa Amiinyaa Aloolaa keessatti kan argamudha. Maarrigaa dhaqxanii yoo daawwatan waa hedduurraa baratan dhiphinni kan isin rabbadu gammachuu kan itti horatan qabeenya uumamaa RCD da'aana Amiinyaa Aloolaa daawwadhaa isiniin jennu gara madda walaabuu miidiyaatiin. Gaariin qabdi qilee Arsii keessa guddina Arsii kana keessa jiru Afgaanistaanii sobdaan Arsii miti naan jangaaftu. Aloolaa jechuun kana kun. Waan toraaboora angaar tokko jira. Inga'u toraabooraan kan anga'u. Wallaan kau. Inga'u kan anga'u. Namni kana argeeyyuu beekaa jiran. Baay'een aglabunnaa sin beekanii ma. Namni akka keenya kaan illee shajaa'aa qabaate gubbaa dhaabate araba doos fidanii akkam. Shuuf jedhanitti magaasi. Afaan arabaatiin maal ishii bilaashatti siyaahaa goosifna. Soo birriin kafaliin bilaashatti. La hawla wala quwwata. Asii bakka lafti redhe. Kanuma keessa madda jira argitan. Kunni madda barka itti gayyaa'u kun. Bishaan asirraan gadi yaa'a. Yeroo gannallee asii yaa'ee kalas elelleen asirraa. Elellee asiin gattara. Asirraan gattara elellee. Namni tokko waan nanya riskiin kee riskii laga waabee haa taatu nanya. Deemee elellee waabetti deebi'aa. Waabetti deebi'ee. Baale diidaa. Kuni guutuun azuule kamaree bira taasisu. Azuule. Ka azuule sunillee guutuu deebi'ee kanaan walitti deebi'an. Riskii waabee haa taatu maaliif jennaan bakka fedhe haroo buusumatti deebi'a. Haroo buusumatti deebi'a jechaaf jedhee. Kunillee akkas. Ilamee amma gaara san maaltu bocee argitani? Qilee bocamaa sana argitani?
Rahmaanii kiyya. namni waa boca hin jiru rahmaanii kiyya malee. Allahu akbar. Ila qilleensi dakaa ol dhufu bar irra nan gahu sheema. Jalaa jedhu kan argitan. Wallahi. Mee kun asirra maltu hafa. Takka argitan. dhimma madda walaabuu fi egeree isaa irratti kallattiilee adda addaatiin hojjechaa jiran har'aaf maqaa isin waamuu baannullee seenaa gaarii hojjechaa jirtanii jabaadhaa kan jedhaniin fakkaata. Ammaaf hundi kennaa haqaa fi dhugaa qabannee kaa'oo fi amaanaa abboota teennaa waloomaan tiiksannee obboloota keenya kan Oromoo hundaa wajjin kabajaa fi jaalalaan akka jiran abdii qabna jechuudhaan yaada isaanii itti fufanii jiran. Kanaaf waan lafarratti hojjechaa jirtan jabaadhaa dantaa xixiqqoo fi siyaasaan uummata hin fayyanneen akka afaan hin taane jechuudhaan bifa dhaammannaatiinis dhaammatanii jiran. Haaluma kanaan obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiif bifa gaafiitii fi dhaammannaadhaan kan dabarfatan Dr. Hamzaadha. Gaafii uummataa deebisaa act before is too late jechuudhaan afaan Ingiliffaatiinis kan itti dabalan Dr. Hamzaadha. Gaafiin siikoomandoo kan mootummaa Oromiyaa fi federaalaa gaafachaa jiru akka fiinxaaleeyyii warra abbaa sangee gaafii fonqolcha mootummaa akka hin taane ifadha. Gaafiin uummanni keenya gaafachaa jiru kan gaafates irra deebi'uuf hin jiraannedha. Tokkoo fi tokko jedha. Innis madda walaabu wayyooma isaatii deebisaa gaafii misooma iddoo humni barbaaduu fi lafaan dura isaa kan qoraa qalbii isaatiin walitti hidhatu irratti dhiisaa jedha. Iddoo seenaa fi sirna isaa irra turee fi dhaloota kumaatamaan itti wal irratti ni misoomsaa malee bakka jijjiiruudhaan misoomni dhufu tokkollee hin jiru jedha. Ummata tokko rakkoo tokko malee maatii gargar bittanneessanii akka siyaasaaf mijaatu fedhii ummata bal'aa alatti gochuun cubbuudha kan jedhanis yaada isaanii keessaa isaan gafaati. Ummanni kan gaafate godina keenya keessatti mirga misoomuudha haa qabaannu kan jedhu fakkaata. Kan biraa darbe akka barbaanne isaan goona yoo jenne dhiibbaan akkasii kana wayyaaneedhaan adda maaltu isa godhere kan jedhu gaafii isa birooti. Kanaaf mootummaan Oromiyaas ta'e kan federaalaa osoo maqaaf sirna gadaa lalisaa jettan sirni gadaa kan duudhaa Oromoo duroo falleessuudha. Oromummaan jedhamuu fi tokkummaan uummata keenya eeggate meetiree jechuudhaan bifa gaafiitiinis gaafatanii jiran. Gaafii uummataa deebisaa humnaan dirqisiisuu dhiisaa madda walaabuu fi oborsoo godina Baalee kibbaa yookaan godina madda walaabuu jedhee hundeessaa kaayoo fi amaana abboota teenyaatii sun yoomuu aarsaa barbaachisu ni gumaachina jechuudhaan yaada isaanii kan goolaban Dr. Hamzaa Waariyooti. Miidhagina lafa teennaa daawwadhu lafaa fi lafeen keetis baradhu sirritti qayyabadhu sikkisa eda'uu mandoo arsicha jechuudhaan bifa qoosaatiinis kaawwatanii jiran. Iccitiin isaa durduubeen ergaa kana maal ta'a kan jedhuu fi gaafii ta'uu danda'a. Iyyangaa sikkisaa fi mandoo arsicha guddaa arsiin baareentum Oromooti baradhu qomoo kee jechuudhaanis bifa seenaanis kan kaanii fi seenaa fi seerarraa jalqaba hundumtuu dhaloonni har'aa dabaree seenaa isaa kunuunfachuun fedhii qofaa miti dirqama kan jedhanis hayyuma kanadha. Marigaa kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa tamsaasaa kallattii gara madda walaabuutiin kan isin biraan gahaa jirru Sona Miidiyaati. Anis qopheessaan sagantichaa Falmataa Roorrooti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordoftoota amantaa muslimaa kanneen addunyaa kanarra jirtan hundumaaf oduu gammachiisa Ramadaan waggaa 1444 bara 2023 sababeeffachuudhaan ilmaan Oromoo akkasuma hordoftoonni amantichaa biyyoota adda addaa keessa jirtan maatii keessan irraa fagaattanii biyyoota adda
adda addaa keessattan akkasumas kan maatii keessa bira jiraachaa hiriyootaa fi obbolawwan keessan irraa fagaattanii jiraattan hunduma keessaniif ergaa daqiiqaa laman caalle ramadaana waggaa 1444 ergaa viidiyoo daqiiqaa laman caalle waraabuudhaan gara madda walaabuu miidiyaatti yoo nu ergitan hoggasuma qilleensarra oolchuudhaan nama barbaaddaniif nama hawwitan nama yaaddan biraan isinii dhaqqabuudhaaf balbalti keenya banaadha ennaa jennu gammachuu guddaa wajjini maddi walaabuudha ergaalee keessan fuudhee qilleensarra oolchuudhaan isa yaaddan biraa isinii ga'uudhaaf yeroo kamiyyuu olittu ramadaan waggaa 1444 gorachuudhaan hawaasa keenya kan addaan fagaate akka walitti dhiyaatu irratti hojjechuudhaaf hidhatee kiyyeeffate gabbee jira marreegaa carraa kanatti fayyadamuudhaan ergaa keessan gara madda walaabuu miidiyaatiin dabarfachuu dandeessan ennaa jennu gammachuu guddaa wajjin namoonni gara telegiraamaatiin nu qunnamuu barbaadan duwwaa 27 69 544 irraan isinii deebina lakkoofsa keenya kanaan nu qunnamuudhaan viidiyoo keessan ergaalee gaggabaabduu ergachuu dandeessan marreegaa lakkoofsichi armaan gadii kana duwwaa 27 69 544 kallattiidhaan nu qunnamnaan ergaa fi yaada keessan fuunee qilleensarra oolchuudhaaf madda walaabuu miidiyaa filannoo keessanaa ta'u isiniin jecha asumaan ergaa keenya isinii dabarsina marreegaa ramadaanni bara 1444 bara 2023 ramadaana kayrii ramadaana quufaa fi bal'inaa akka nuuf ta'uuf asumaan gammachuu keenya dabarfanna wayyoomaa ooyirloomaas jechuunis nagaa keenya dhaammanna assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu madda walaabuu miidiyaa